Boo Maamad. Ati maantana. Maaliif nuun teessa akkana jirti kaaniin mana Ahmad Tijaana kee nu kaasi. Aboo bar dhageeffadhu wanni siin taa'u hayyee gaafii amma bareeda dhagaafatte laa. Kee nuun kaasi. Jarri ani jalaa dheessee dhufee waa wal goonee wanti jala dheessee jinni siitu fide Maamad siitu fide kan keessan jiru. Aboo dhugootti yaa kan waan takka itti finneeti. Wanni dheessu bar siin galu afaan Oromoo sii galaafisi. Wanni dheessee caala jalaa maa dheessi naan jennaan ay na fidiidhaan caala godhi naan jiru. Wanni birooti miti. Sigalee tanaaf dheesse laa. Immoo isiin amma kisa hurgeetti koo deebinaan afarsa kana godhee obboleessi kiyyaa jedhaa jirti. Aboora deebii gaafadhu ammoo yoo isin afarsaa si deebiste mee? Irra deebii gaafadhu. Himina. Himina. Eenyu kana si godhe? Obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya kam? Afarsaa. Afarsaa maali? Marraa dhibba tokko kun godhaanam. Eenyu waan kana si bira jiru kun eenyu? Kayyootti rabbi jitara dubarchoon mataa kana akkana ganna dhiibata. Jabana dulalaala afarsaa deechuu jirta. Obboleessa kiyya akkana na godhe. Aboo waan akkana riisa kimaata eenyu loosa maata eenyu kana namni tokko kiyyaa laallatee maata bagaraan na boo jira. Warri kanya soota akkana eessa jirtuuti akkana si godhan obboleettii akkana si biratti akkana godhan naan jaan. Diinummaa maaliiti? Siitu diina mana nu galchee kimiyaa. Obboleessa kiyya akkana na godhe Maamad. Maamadiimi? Sinii obboleessa kiyya akkana na godhe Maamad naan jedhaa jirti yoo. Obboleessa kiyya akkana na galaafate. Aboo ati siisii hojii kana naan jetta sa? Ati kami siisii hojii kana jetta? Nama isii akkana laatarratti malee si laatarra. Aboo Maamad isii irratti siinaan jiiniiti. Naqabi qabi maanta nama kana yaanaaniiti. Aboo gari baatuun hin jiruuti ofii akkana gooti. Ati sii maati. Takkaa nama mataan dooma hin garree. Waan sirraa hafe dhageeffadhu waan sirraa hafe jarillee ati deebi'anii barbaaddami. Aboo jarraa anti jarraa hin dalagan. Aboo kun waliin ilaafame keessan danda'u. Ana malaan sii jedhee waliin ka'u gattaa deebi. Maamal loo samaa tabii. Ina so ina gattaa nama jibbee. Anama siin hin dhiifne gaammee oofan. Si. Anamu. Allah. Siitu tifidee kana godhe sana. Kana tilaatte agarteemi. Sitti laatu akka isii tana gara buufnutti malee gattaa dhugaa dubbadhu. Awwan agalla kisi Maamad. Si jedhaa jirti. Takka siin bira ciibsaan akkam. Siin si bira ciibsee waliin haakame siin keessa. Ka ciibsuun laalla gattaa. Sababni ati irraa qabannoo dhorkitu maaltu jira? Maaltu jira? Eessa deemtaa? Jaraan barbaada ka. Hin deemta dhaabbaduun barbaadda. Barbaaditti amma duraayyuu barbaaddee odoo jara kana kan irraa argite sodaa kee qabaatan taate yoo jarallee taate akkana namni. Akkam ati akkana jechuun kan kummaa Si laallachuudhayyuu. Jarri na laallate ka akkatti na laallate sintu duran na hidhe. Eenyu dura si duran na hidhe jara duratti. Ati namni jabeenya kiyya sintu tokko hin jiru. Jabeenyaan gaantu taate akka na harkaa deebistan. Jabeenyaan gaantu taate akka na harkaa deebistan isin. Akkamitti harkaa deebisu? Akkamitti harkaa deebisu? Isin gaafa gartee osoo diina firaa yorkina jennee deemu jirru. Waan isin dhageenye. Basi ballee isi teettanii na qabdanii na hiitanii. Achira alaatan dhufanii ilaanuu jirri wal keessan qabanii jettanii. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu siima. Gaaf tokko jaan dhageesse. Sangoota sadii waliin turan jechuudha dhageessani. Waraabessitti dhufee akkama ilitti baasee adda adda baase. Amma maakuma. Yeroo wajjin yaatan adiin kun isin keessaa mul'ata ofirraa baasaa jeen jechuudha dhufe. Hayyee janii baasan. Adii kophaa nyaatee lameen dhufe. Daaloodhaa fi gurraachaa fi. Atis gurraacha jeen ati deetii mul'attu. Daaloo kana laaletti diinii dhufee si laallata. Firraa baasi jeen jechuudha. Kanaas firraa baase. Sanis nyaatan ganaa gurraachatti gaafatanii ree isaan sadeenu nyaatanii bitanii jechuudha. Nu sadeen bifa kanatti addaan nu guuranii jirri jechuudha. Nu walitti deebi'ee nyaatu jiru kana harku jiranii ree bifa kanaan tokko keenyatti addaan nu baasanii isin ana jettan anis hin jaa isin hin tuqinaatti sababa kanatti dhiidhi kana ganna qabu danda'e. Amma kanatti deebite maaliif kanatti deebitee naan jedhe waan amma jette kana amma asirra siidii kubee nama dhukkubeerra jirraa miti akkuma jettee nama dhayameeti haqa isiin dhayamteeyyuu. Mataa kun argitee cafamee midhiiga irraa deemu jiraata. Amma kadhamtee ola garree bara. Dhageeffatu madaadha ilchunti mataa. Aannan laalee muddamummaa didhee bara. Doktorummaa midhii xiyyaafuu ani jara san wanni dheessuuf illee sitti mee. Gara manaa si fiine gara birootti dhufu jiraati. Isin na bilbilee akkana naan jette. Mala oduu dawwa kiin ittiin dhufin na bilbiltee beekadhu. Sanii dhufi malee har'a dhufiitti tan irraa iyyuu hin qabu. Maaliif yoo jette jarri kun na jala deemanii akka deengatti si jala deeman. Mallee bara kanaaf jecha bar dura ceeta. Albaan kana bar dhiiruma akkamiin mana maraa lama irra deebitee sii jettee na dhiirummaa isin mana kanatti gartee saayummaa gartee si galchitee ati dhaabbattee wareegamu qabda malee duran ce'inii ta'isin dhagayinii sin jechaa ture. Osoo anaafisii wajjin jiru biraa dheessee akkana godhanii sa ani mana hin jiru. Hayyee tayyib ijoollee noo. Ijoollee kaati ka ijoollee rakkoon qabu dhaabbadhu ijoollee sanayitii akkasuma jirti amma waan biraatti hundi hin jedhini ijoollee
Aboo laffaatii ija amma marraa meeqan laffaasinaati dhugaa jirtu natti himaadhaati. Takka kara qaama seeraatiin deema takka ammoo jara saniin caccafee waliin kimee wajjin siree haadha dhoofte ilmaa illee si fidaa sana akka barbaadde yuusaa haadha dhooftemi isa nana dhugaa isiin tura fuudhee laal yeroo bayyanatte illee akkana jennaan ilmaanii fi dursa isii ka barbaannu baa isii bayyanattee addatti waan beekuni qabduun ani beekadhuun illee nama nullee namarraa fuudhaadha ijoolleedha. Hoggaa isin dhiigaan facaafamtee manatti itti dhufnu kana. Dabri yogguu ijoolleen bira hin jirre kana. Diinni nuti alaa qabnu eenyu beeytame. Isaanuma kana naa hime. An dhageeffadhu. Diinuma kana qofa naa hime. Isa san illee dhugaa dubbachuudhaaf jaartisiiti diinatti hin beeku akkana godhaa garuu haadha ilmaan isii tanaa ilmoo Arrallee jaarsi aboo jaarsa. Aboo jaarsan arrallee jedha borullee jedha jitan. Taajuu shurrubbee jaartii ka godhen garree. Kaasaniidis taajuu shurrubbee namni ibliisatu waa tokko hoose malee namni jaartuu fi akkana godhan jiru. Aboora dhageeffadhu. Inni harka ofiitiin akka lafa darbee yaman kanatti akka godhee biraa deeme hin garree. amma duuba isattu darbee akka lafa darbee ilmaa biraa guratee deemu. Isaa ajjeesu deemee osoo amma gaara qabadhee miti. Osoo isii lubbuun keessaan baaneen maasalaamaa godheessa nageetti godha. Eenyu. Caalaa. Yaa isiin usin dhiiftu. Anam waa irraan dalaguma siifiisisan. Waan dhibee jira. Isiin tuni. Aboo dhage ummata keenya kana laaltee garte. Namni haadha mana fi waan ajjeesu. Santuu fakkeenya taa'aa shurrubbee dura bane waan kana. Dhaan dhalaadha nama jaalatti ni beekta. Hayyee. Aboo rabbi irraa gabaabsuu deema. Itti fidee akkana godhe lamata kana biraa jira jaarsa akkana godhe. Jaarsaaf obboleettiidha. Mana abdaa barate. Akkam mana maal akkamitti beekte nama kana beeknaa isiin bayyanattuuti. Nama kana yoo dhugama caalaa isaan tuqnii yaadee jiru qabda. An dhageeffadhu harka ofiitiin seenee yoo minaalbaat waan rabbiin beekan isa dheengaddaa isa dhaartee haadhaaniiti yoo obboleettiin aartee nujola kan deebitee anaaf jaalan yeroo akkasii tola riinu sana agarteemi nujola deebitee obboleettiin akkana gooteen beeku malee harka ofiitiin inni isii tana ta ilmaan lamarraa qabu akkana godhaan nallee fayyaa qabdaatoo fayyaa qabdaatu eenyu seeree afarsaa jiraatis nam tokko ariine maal taatan garuu isin dawaan isin qabdan akkana eessa keessan dawaa kaayyettanii yaatanii maaliif jabeessitan yoomiif kaayyetan dawaa namni yeroo jinne qabu kana dawaan fayyadam dawaa guu keessaniif dagattanii yettanii teessan addaatti isin baasanii isin afarsaadhaa miree afarsa birraa eeggatee gama tokkotti amma reefi argiteemi. Dawaa naannoo keessa sodaachiftan tanii naannoo akka lubbuu sodaa. Duuba dawaan anaa baaftee isa keessanii kaayyettanii morma fannifattanii keessa kaayyettanii jaatanii waan kana. Sii jiraaba. Sii beeka. Dawaan anaa iyyuu baafte isii akkamitti baasuu dadhabdee bakka sana dhibee haa xiqqoo. Hiilallee qaaraqoonsi ichi keessee meeshaa keessa keessee ijoollee itti teessee taphatti yoo beekte haadha ilmaaniitimi. Meeshaan bullu namni tokko bishaan bubbuusiti addi kontii jedhu waa hundaa isii yoo himuu malaati. Amma safarsaa jettu akkana beektan basabastanii jirtanii. Yeroo ollee balloo bira dhageensaa. Bismillah. Kimiyaa. Nama bira duuduu ta'ee akii. Ilmoo ijoolleen saniitii osoo jirti. Asi biraan jira kunoo mee ijoolleen kimee kan abboleessa kee ta'e barsaadha. Eenyu kana si godhe? Eenyu kana si godhe? Habarsaa. Laa haawulee walaa quwwata. Eenyu akkana si godhe matti hin bulluuti. Kimi. Amma bayyanadhe ni dhagee. Ayyee. Eenyu kana si godhe yoo bayyanadhe? Ijoolleen tiyamee. Ijoollee isa keessatti? Ijoolleen moo. Oomishni fayyatti hin kanne. Afarsaa bira jirti? Kimee haa ta'e nyaata kana naasenka. Eenyu kana si godhe? Ayyee si biraa jiraattu ijoolleen eessa gootan ijoolleen guruu. Kiyyaatu waan akkana naasenka. Aboo gaddaafatu ijoolleen guruu sitti deddeebitee himu dubbachuu jirtii ba? Obboleessi kiyya bira jirti maammatti. Obboleessi bira jirti ijoollee? Afarsaa bira? Afarsaa bira. Maal taatoo eenyu si dhaisi? Mataan kun maal na ulfaata. Mataan kun na ulfaata. Hunda wayitee. Mataan kun na ulfaata. Ijoollee asuma jirti kalaas. Kalaas waan inni dubbadhu hin qabu. Afarsaan akka mataa waan taate beeku. Bayyana ka. Obboleessi kiyyaa na dhahe. Obboleessi kiyyaa mataa na dhahe. Hasbunallah wa ni'mal wakiil. Hasbunallah wa ni'mal wakiil. Arra musiibaan isaa akka nabbuute Muhammad. Oo isin dabarsaa jechuu jirta baratiin kuni. Anti sillee nama nuti. Aboo harka isinii kannee waadaa isinii seenee baran. Waadaa isinii seenee jiraaran. Akka waan isin hojjetan. Ati kana amma amma galbata akka nama bishaan argitee biti bishaanii tolii gadi walitti jettaati.
Saboo sittiin himuu jira baleessoo. Ijoollee malee saboo. Gaafa nama diina sirraa dhorku kana gootanii kana gaddee mataa qabdanii gotuu gufta waan fedhan jaa ammallee. Lammaan ammati diinummaaf laaltu kun. Jaartii isaati beekadhu jibbitee jaalattee. Si obboleetti mi? Jaarsuma ka jaartii ilmaan irraa qaba. Dhageeffadhu ilmaan irraa qaba. Ana obboleettii sanirra eenyu irra shakkanii beektaa? Caalaan. Jaarsi jeesu jiru harka kaaboo addunyaa kanarra. Jaarsi jeesu harku jiru. Aboon ajjeesu. Taayuu shurrubbee fakkeenya isinii kaa'e. Nama waan akkanaa dalaguu isin. Anta nagahuu ani. Amma waan kun. Kimee amma kayyayyee kaayyaa geessina mee? Kaayyaa geessina. Haakima akkamii geessina sila kun as marsanii jiran. Marsanii sodaa kanaa duraa dhiisa kee. Kaayyaa Bar sodaa mi mee fachaa jetti qomaa furu keessaa deebi'u isin tana. Furee isa keessatti deebi'e. Kai. Ijoollee miti qoonqoo kanniif afarsa. Habar onko ijoollee isa keessa kimee haa ta'e nyelloo somaate dhugaanatti jirtu natti himi. Ijoollee miti. Wanni sirra jiraa dhiigaa bar dhiiga siraa gannaa kana waan akkanaa. Obbo Isa Yidureenuu nan dhageemu. Ayyee. Mataa kana akka narra guddaa akka mana kanaa narra jira. Ijoollee qoonqoo ati naannoo siggaa inni. Aboo hoodha amma baaltotti kaayi. Takkaa qoonqoo itti kan ijoollee. Haakima geessinaa gafe. Meetti gaaya. Haakima sanuu geessina. Naadaan agoote si'aati. Mee diradhu. Kayi diradhu. Alas haakima maal geessitaa gasi gooftee haakima geessitaa miti ala geessa. Isin afarsaan wajjaa osuma isin afarsaatiniiti. Dukeeti isin godhan qilleensa raayi. En fiddaati abboo jaartii nama namsi dhiisu tokko hin jiru ilmaanii fi argitee biisii akkana gootanas ni himtu. Haasim amma waan gootu. Ana haakima geesse. Ol qabime. Haakima geessa. Ayyee. Ijoolleetan bira dheedhaa akkasumas geessaa. Afarsaan ijoollee bira nu. Aboo ijoolleetan biraas geessaa makee akkasumas geessaa. Haakima si geessinaa kan inni. As geessa. Akka hawwachiin itti deemi. Harka kana naqabe. Qab. Akkanaan deemi.